Ashamaar kapunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM. ODM guyyaa har'aan keessummaa tokko qabadheen isinii yaadde. Keessummaan keenya obbo Awwal Nagawoo jedhamu. Obbo Awwal Nagawoo keessumaa koominitii Minisootaa keessatti yeroo dheeraadhaaf yogguu sarbamiinsi mirga namoomaa biyya Itoophiyaa keessatti akkaan jabaatee gaggeeffamaa ture keessatti dhimma House Resolution 128 akkasuma immoo Senate Resolution 168tti nama maqaansaa adda dureedhaan kaa'atti ture. Har'a garuu obbo Awwal waliin dhimmi nu irratti fuulleffannu dhimma wixinee seeraa biyya Ameerikaa sana osoo hin taane kallattiidhaan dhimma addunyaaf yaaddoo ta'e dhimma kooroonaa vaayirasii yookiis immoo COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan maree gabaabduu taasisna. Keessumaa erga kooroonaa vaayirasiin addunyaa keessatti mul'atee gara baatiin ja'a kan darbe yogguu ta'u, yeroo ammaa kanas namoonni hedduun rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru. Isaan keessaa yoo fudhanne immoo Minneapolis, Minnesota yookiis immoo Oromiyaa xiqqoo kan jennu magaalaa Lakkuu keessattis rakkoon kun akkaan jabaachaatti jira. Gara yeroo dhiyoo kanaa gara jalqabaallee gaarii ture. Haa ta'u isa kana faana wal qabatee bakka Oromiyaa xiqqoo Oromoo badhoon keessa jiraatu jennu keessatti haalli jiru maal fakkaata kan jedhu irratti inni immoo akkasumas ogeessa fayyaa uummataa waan ta'eef yookiis public health officeridha sabateef dhimma kana irratti waan jedhu qabaa yookiis waan dubbatu qabaa. Turtiin keessan waliin haa ta'u dhaamsi obbo Awwal warreen Minisootaa yookiis magaalaa Lakkuu Minneapolis Saint Paul keessa jiraannuuf qofa otoo hin taane Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irra jiranis ta'e namoota afaan kana dhagaan hundumaa dhaamsa yookiis ergaa jabduu ta'a waan ta'eef turtiin keessan waliin haa ta'u. Mee obbo Awwal warreen nu daawwatan nagaa nuuf jedhime. Yaa galatoomi obbo Itichaa, I think waan hedduu jettee jirta. Maqaan kiyya Awwal Nagawoo naan jedhanii akkuma ati jette gara Oromiyaa xiqqoo yookaan ammoo Minisootaa jiraadha. Asiin dura fuula uummata tarii miidiyaa garaagaraatti dhimmi haasaa ture waan Oromootii fi waa'ee mirga Oromiyaa ture. Suni akkuma ati jalqaba rakkaafte seenaaf dhiifnaa. Har'a ammoo wanni walitti haasaa jirru waa'ee vaayirasii hamaa yeroo ammaa addunyaa asii achi bubbutaa jiruu fi nama hedduu miidhaa jiru, namoota qabaa jiru, ajjeesaa jiru. Maal fakkaata akka Minisootaatti haasa'uu dandeenya. Kontentiin keenya garuu bal'inaan uummanni kanarraa odeeffannoo argatu irratti Ameerikaa keessa naannolee garaagaraa kan jiraatan dhimma itti bahuu danda'u. Caalaa ammoo namoonni hordoftoonni miidiyaa ODM miidiyaa kan keetii bakka jiran cufatti biyyoota baqaa keessatti haa ta'u, biyyoota Afrikaa keessatti haa ta'u, Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti dhimma itti bahuu danda'an jedhee abdii qaba. So wanni irraa haasofna akkuma jettee waa'ee COVID-19 yookaan ammoo kooronavirus kan jedhamu kana yaa itti fufuu danda'a yaada yoo wanni na gaafatu jiraate. Tole egaa dhiifama akkuma ati kaasne egaa Awwaliin tarii isin yoon jedhe namoonni maaliif na jechuu dandeessu. Awwal haa ta'u hojiiwwan koominitii faana wal qabatan hojiiwwan danuu nama hojjete Awwalii ammas hojjechaatti nama jiru. Mee gidduma galeessarraa kaana tarii namoonni nu dhaggeeffatan akkaataa garaagaraatti hubatu waan ta'eef ati waa'ee kooroonaa vaayirasii kanaas akkaan dubbistaa jala buutee sordoftaa alkallattiidhaan illee odeeffannoo kana natti himta yeroo adda addaadhaa sabateedha. Mee kooroonaa vaayirasiin siif maali? Achi eegalleetoo isa boodaa sabni keenya yookiis immoo uummanni keenya as Minneapolis magaalaa Lakkuu jiraatus ta'e kutaalee addunyaa bal'oo irra jiraatu maal gochuu qaba si jedhutti akka dabaluudhaaf mee siif yookiis immoo Awwaliif kooroonaa vaayirasiin kun maali? Kan COVID-19 jennu mallattoolee akkamii argisiisuu danda'u? Namoonni dhibee kanaaf saaxilamanii yoo saaxilamanoo maal gochuu danda'u? Gaaffiin koo baay'ee bal'oodha. Garuu kallattiidhaan dhimma fayyaa uummataa irratti yookiis odeeffannoo akkuma jettee kaaste sanarratti fuulleffanna waan ta'eef gaaffii koo kanaaf walitti qabe waan ta'eef mee ishee kana nuuf ibsi mee obbo Awwal. Yaa galatoomi Itichaa. So akkuma jette kooroonaan wanni guddaan maali kan jedhuu fi vaayirasiidha. Vaayirasiin jarmii ilma namaa qabu, qaama namaa qabuu fi namni ittiin dhukkubsatu keessaa isa tokko. Vaayirasiin akka jarmii fangasii yookaan ammoo waan akka baakteeriyaa fa'aatti karaasatti horee gara qaama namaa seenu osoo hin taane erga raasatti wanna jedhee qaama namaa keessatti hedduu horaa jechaadha. Raasa yoo jiraate meeshaarra haa ta'u, saarfees yookaan ammoo waan garaagaraarra haa ta'u, mukarra haa ta'u, dhagaarra haa ta'u ni taa'a. Gaafa gara dhagna namaa keessa jizmii ilma namaa keessa bineensotaa keessa gasseene horuu eegalaa jechaadha. Muteetta amaloota garaagaraa qaban mallee wanni isa hamaa isa godhu. Wanni sirratti vaayirasiin tokko akkitti isa tuqee sirratti mallattoo inni agarsiisuu fi
narratti agarsiisuu fi nama biraarratti agarsiisuu wal fakkaatuu danda'a, wal fakkaatuu dhabuu danda'a. Sun imala vaayirasiiti. Kabira ammoo mallattoon isaa maali waan jette mallattoon isaa jalqaba akkuma namni cuftuu amma I think ji'a 3-4 dabre kana keessatti waan addunyaa guutuu fuula tokkotti deebisee asii achi oofaa jiruuf namni hunduu mallattoo 2-3 duraan tuqaa turani akka oowwaa yookaan ammoo fever jedhanii yoo qufaan akka malee hafuura baafachuu nama dhogguu fi nama qufaasisuu waan akkasii hafuura kutu namni cuftuu ni yaadata. San qofatti osoo dhaabbatee nama mallattooleen hedduun biyyarraa biyya garaa garaatitti namoota irraa jijjiiramaa jira. Fakkeenyaaf amma nama young age yookaan ammoo productive age jedhaniin kanneen nama ganna 20 haga 50 umrii 49 keessa jiran kanneen maal godhaa nama adult jedhaniin kanneen maal godhaa ni qaba ka hafuura baafatu dhoowwu yookaan ammoo hard breathing jedhaniin sun irraa xiqqaata baay'ee saniin osoo hin taane qaama isaanii keessa taa'ee agartee namoota arterii isaanii kanneen jechaadha hafu gara onneetiin waliin qabatu waan akkasii miidhuu ammallee strookii heart attack kanneen itti fidu cardiovascular disease waan jedhaniin kanneen butee qabee kuffisuu waan akkasii mallattoo saniin itti agarsiisa jechuudha. Amma namoota gugurdaa irratti warroota agartee fayyaa gara garaa duraan qaban dhukkuboota gara garaa chronic conditions or chronic disease warra qaban kanneen dhukkuba tiruu ta'uu danda'a, dhukkuba asmaa ta'uu danda'a, dhukkuba kalee yookaan ammoo dhukkuba sukkaraa, dhukkuba dhiigaa akka malee ol ka'uu ta'uu danda'a. Warroota waan mallattoo tokko yookaan ammoo achi ol dhukkuba akkasii waliin duraan jiraatan irratti yuma san qaba oowwatu irraa mul'ata mallattoon duraan tuqan sunniin hafuura kutuun jira yoosuu itti ariifatallee isaan kaawwan ammoo suutuma suutaan akkama jiru kanatti miidhaa jechuudha. Irraan beekamu namoonni hin qabnu fa jedhanii inni ammoo irra jira. Amma mallattoo isaa keessa waan biraa kamaa'ee kana bulii 2-3 hin dura arge tokko maali? Namni dhiiraa tokko vaayirasii koronaa kanaan qabamee qaama isaa keessa taa'ee yoo haadha manaa haa ta'uu hiriyyaa wajjin haa ta'uu nama walitti kalaahee wanna jedhe haga qaama isparmii isaa san keessa taa'u sadarkaa saniin akka wanna ta'u haala sanitti wannaan isaa mallattoon isaa fagaatee mul'ataa jira jechuudha. Kabiraa ammoo mallattoo isaatii fi akkaataa koronaa kana deebiin bareedaan mallattoon isaa maali fi haalli isaa maali kan jedhu kan namni martiniyyuu dubbatuuf deebisuu irraan qaanfanne mallattoon isaa kam amma haga jedhanii kana qofa osoo hin taane haalli isaa hedduu dhaabbataa miti hedduu jijjiiramaa jira wanni guddaan akkatti isarraa waan kana itti ofirraa eenyu qofa yoo ta'e irraa bareedaadha malee mallattoo kana yoo mallattoo kana qabaadhe koronaa qabaa yoo mallattoo kana hin qabne an koronaan qabu jedhanii akkasitti ufkaa kun yeroo ammaa haala amma jiru kana keessatti baay'ee rakkisaadha. Kunniin akkuma seensaatii fi waan mul'ataa jiruu fi namoota hedduu irratti waan mul'ateef biyya Chaayinaa irratti haa ta'u biyyoota akka Itaalii haa ta'u biyyoota agartee UK fi biyya Awurooppaa kanneen garaagaraa Ameerikaa iyyuu dabalatee kanaaf addunyaan itti walii galtee akka World Health Organization yookaan ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti waa'ee fayyaa addunyaa akka dalagu isaan mallattoo kana haa kaa'anii fi kanneen irratti walii galla haa jedhan malee dhaabbataa miti. Mallattoon isaa kana fakkaata. Haalli koronaa ammoo gara biraatiin wanni guddaan har'aanis tarii namoonni waan irraa hubatanii waan irraa wanta jedhanii odeeffannoo fi waan qara qaban irratti waan irraa ni fayyada jedhee yaadu tokko jiraate keessattuu hawaasni nuti uummanni Minisootaa jiru akka Oromootitti yookaan immoo akka Itoophiyaatitti akka Afrikaatitti biyyoota biraas biyyoota garaagaraa jiru hawaasummaa qabnaa. Hawaasummaan namaa kun namni walitti kalaahaa waliin waaqeffataa waliin mana amantii dhaqaa yookaan ammoo waliin wal dhufee yoo walitti haasa'uu barbaade namni telefoona walitti haasa'uu irra qaama walitti dhufuu filataa. Maatii walitti fiduu jaalataa bakka gara garaatitti yookaan ammoo gabbahee bakka dalagaa hin dhaabatii yoo jiraate bakka dalagaa agartee essential business osoo mataan iyyuu namni keenya jiruun isaallee akkaataan jireenya dalagaa kanneen keessatti waan hedduu jiraniif kanarraa yoo deebinu ijoollee arguu jaalataa ta'a abbaan yookaan ammoo haatiin ijoollee dubbisuu barbaada guyyaa 2-3 irraa oolee achi immoo ijoollee xiyyeessuun argee waan jedhu waan akkasii kanneen fayyaduu danda'a. Garuu haalli isaa hedduu namni dhugamaan odeeffannoo argataa akka jiran hin beeka. Osoo hin laaffisinii fi osoo waan jedheen ofirraa itti eegan akkamitti eeguun danda'ama. Gara hawaasaa kana akka hin babaay'anne jechuudha. Namni wal tuttuquun hafuura yookaan ammoo waan dhagna namaa keessaa bahu funyaaniin haa ta'u afaaniin haa ta'u waan sanniin ofirraa eeggachuun waan sila akka Minisootaa keessa jirutti fakkeenyaaf Minnesota Department of Health yookaan ammoo warra CDC akka Ameerikaa waliigalatti akkasuma akka addunyaatti World Health Organization kunniin cufti isaanii gaayidlaayinii kaa'anii jiranii akkaataa dhukkuba yookaan ammoo vaayirasii kana ittiin ofirraa xiqqeessuu danda'an baay'inaa fi tamsa'iinsa isaa akka ofirraa ittisuu danda'amu yoo gootu gonkumaan gonkutillee to'atuu hin dadhabame xiqqeessuu ni danda'ama.
namarraa namatti ce'uun isaa kuni xiqqaatu ni danda'a waan jedhu kahaa jiranii kanneen irratti namni ji'a tokko yookaan ammoo ji'a lama hagana goonee jirra ammaan booda waan fedhe haa ta'u jedhanii fa'aa gara amantiitti jijjiiranii tuffatuu fi laaffisanii ilaaluu osoo hin taane sirriitti waan amma godhaa jiramu kana duuka bu'anii godhuun hedduu barbaachisaadha jechuu barbaadeetti. Fakkeenyaaf kanneen keessaa gaayidlaayinsiin jiru maalidha kan jiraa jirtu jechuun ni malanii akka seensaatti namni harka yeroo baay'ee dhiqachuun akkamitti akka dhiqatamu demonstreeshiniin garaagaraa agarsiisni garaagaraa ta'aa ture. Saamunaa fi bishaan akka dhiqatamuu qabu yoo xiqqaate sakandii 20 jedhamee yookaan ammoo achi olitti ka ta'u. Erga dhiqanneen boodallee ammoo harka keenya agartee akkasumatti qabannee ol keessa gochuu osoo hin taane haga dandameen gossuu akka dandeenyutti saniin itti fayyadamuu qabna. Nama involuntarily ni hattifataa namni yookaan ammoo sneezing waan akkasii yoo ta'u yeroo kamiyyuu jechaadha. Kan amma vaayirasii amma kanaaf osoo hin taane akka kooroonaa akka public health'tti moodeeliin jiru yeroo baay'ee akkana ciqilee keenya qabatudha. Akkana qabannee hattifachuudha yeroo kamiyyuu. Fakkeenyaaf amantii waliif fiddan jedhini yookaan ammoo hin jedhina. Akka islaamattis yoo ta'e namni yoo hattifatu yeroo baay'ee akkanatti qabadhaa waan jedhamutu jira. Tarii kamtu kamirraa waraabbateen sun qorannoo biraa ta'uu danda'a. Akkasitti hattifachuu danda'uu qabu. Dhagni keenya wanni nurraa bu'u akka gara biraa nuttaallee fi gara biraa hin baane ofirratti tiksuu danda'u. Akkasuma ammallee gaayidlaayinii jiru keessa yoo gabbaanes yoo ijoollee baafnes yoo olii gadi qilleensa jiru haala jiru fayyadamnee xiqqoo qaamaan socho'uu barbaachisaas ta'e namarraa fagaannee waan silaa hidhatamuu qabu funyaanitti kaawwannee deemuu sochii qaamaa goonee yeroo gabaaf gara mana keenyaa deebi'uu waan akkasii godhuu kanneentu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Kun ammoo namni waan kanaan qabame yoo jiraate akka shakkiin yoo jiraate isas jajjabeessinee namoota sanis jajjabeessinee kan mana taa'uu qaban yoo taate akka of namarraa maatii irraa baasanii kophaa isaaniitti ta'an godhu. Yoo haalli itti jiraatan iyyuu mana san keessatti akkasitti baasanii ruumii addaa gola addaa ta'an hin taane bilbillee rakkoo jiru naannoo jiruttii fi akkaataa naannoo jireenyaatti warra qaama mootummaatti himuu dandeenya. Gargaarsi jira, risoorsiin jira, gargaarsi kanaaf taa'etu jira waan ta'eef kanatti dhimma bahuun barbaachisaadha. Gara biraatiin namni vaayirasii kana fa'aa wanni amma hawaasa keessatti dhagamaa jiru tokko maalidha akka HIV AIDSii fa'aa wal qabsiisu vaayirasii lachuu vaayirasiidha. Akka waan ceephoo tokkotti waan nama saalfachiisu waan nama wanna jedhutti yaadanii kuni sanii miti. Namni osoo deemu yookaan ammoo gabbahee konkolaataa isaa yoo akka tasaa wanni sun vaayirasiin yookaan ammoo diroopileetii warra bu'ee jiraate dhakaawoo yoo tuqee muka yoo tuqee sibiila yoo tuqee balbala ofii mana fincaanii seenee yoo bahu waan sakandii takkatti hin qabatee waan san gara ijaa gara afaanii gara gurraa gara funyaanii yoo fide qabamuu hin danda'a. Kun agartee waan addaa waan ajaa'ibaa waan gara aadaatiif amantiitti fi akka hawaasa walnaatitti I know we are very sensitive community kana akkasitti ilaaluu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Kanaaf baay'ee akkasii keessaa baanee amaloota akkasii keessaa baanee waan aadaa keessa jiran sanniin keessaa baanee uummata abshaalaa uummata qaruutee uummata fayyaa ofii kun ammoo fayyaa nama tokkooti miti kan nama jaalannuuti kan hawaasa jaalannuuti kan biyya guutuuti kan addunyaa guutuuti akkasitti ofirraa ittisuun gonkumallee yoo dhuggamuu baatee gamma deemu kanatti xiqqeessuun ni danda'amaadha. So I think malli ittiin gaayidlaayiniin jiru kanneeni. Kabira ammoo akka Minisootaatti ammoo haasofne gavarnarii yookaan ammoo bulchaan isteeta naannoo Minisootaa yeroo irraa yeroo akkaataa dalagaa namoonni dalaganiitti ji'a Mee kan afur irraa dalagoota akka eeyyamantu jira. Ammallee ammoo wixata dhufu yookaan ammoo dafinoo dhufu mandee dhufu Mee 18 kanarraa dalagaa itti gadhiifamee dalagamuuf deemutu jira. Kanneen keessatti yoo deemnu akkaataa itti feeguu qabnu naannoo dalagaa kennaa yoo akka qacaramaa taanee nama dalagu taanee ka dalagu taate akkatti namarraa siinee dalaguu qabnu nama hedduu waliin dalannaa uummata aadaa garaagaraa amantii garaagaraa coworker hedduu qabna kanneen irraa eeggannee malaan deemuu qabna jechuudha. Warroonni biizinasa qabuu fi nama dalagsiisu illee yoo jiraate dirqama isaanii beekanii gaayidlaayinii yookaan ammoo achirraa odeeffannoo kennamaa jiru kana duukaa bu'anii meeshaa PPE yookaan ammoo personal protective equipment akka ittiin ofii wanta jedhan maaskii haa ta'u gloovesii waan harkatti dibatanii agartee disinfect ittiin godhan kanneen cufa isaanii namootaaf qopheessanii ammallee maamiloota isaanii namoota gara dalagaa bakka dalagaa isaanii dhufanii haga silaa walirraa fagaatuu qabanii fi social distance bakka namni itti walirraa sissiqee dhaabatuu qabu namni tokko yoo tajaajila akka kennu taate daddafnee tajaajila barbaachisu kennee namoota osoo geggeessuu waan akkasii sanneen dhimma itti bahuu danda'u qabna jechuudha. Yeroon keessa jiru walumaa galatti akka itti hubatuu qabnu akkasiin dura agartee namni akkuma barbaadetti
saa barbaadetti kolfaa haasayaa yookaan ammoo sa'aatii dheeraa fudhataa wanna jedhu osoo hin taane yoo telefoonaan ta'e rakkoon qabu virtually osoo waliin argin fagoo irraa uummata akka rakkoon qabu garuu yoo namni olii gad socho'u yoo magaalaa keessa socho'u yoo bakka dalagaa deemnu yoo bakkoota dhimma irraa qabnu hajaa irraa qabnu baanee deemnu akkas osoo ta'uu baate akkas illee miti waan baay'eetu jijjiiramee jira jijjiiramuufis deema hedduu akka agartee saffisaan goonee ufis osoo uf hin dagatiin osoo waan goonu cuf akkasiin duraatitti irraanfannee daguu keessa waa hin qaqqabin waan goonu sammuu keenya sabkonshaasii keenyatti fayyadamnee akka godhuu dandeenyutti keessattuu mandee irraa yookaan ammoo dafiroo kanarraa namoonni hedduun gara dalagaa waan deebanii fi akka asiin dura dalagaa turree fi naannoo dalagaa keenya waggaa dheeraa turre akka asiin duratti dhimma bahaa turree fi akka ammatti nu eeguu tokkoo miti. It's totally different. So kana mataa keessa kaawwannee godhuu qabna jechuudha. Ammallee ji'uma tarii samarii kana keessa kaleessa wanni gabarnar yookaan ammoo bulchaan naannoo Minisootaa kun wanni inni annaawunsi godhe tokko jiraate waa'ee barumsaa irratti ijoollee yookaan ammoo chaalleekkeerii irratti gargaarsa garaagaraa akka jiruu fi kana keessatti onlaayiniidha iskuulee deemaa jiru barumsaa agartee meeshaa divaayisii garaagaraa kennanii fi maatiin akkasitti gargaaree ijoolleen barataa jiran. Tarii keessattuu naannoo chaartar iskuulii fi bakkoota oolmaa daa'immaniitii fi bakkoota cultural phase and cultural community hawaasa yookaan ammoo uummata aadaa amantiitti maxxanee jiraatu fakkeenya kanneen fa'aa fi hybrid class online illee guyyaa tokko lama barataa guyyaa lama sadii achillee dhaqaa bakka mana barumsaallee waan akkasii sagantaa akkasii sanni iskuula waliin iskuul district inni haasaa inni kaleessanii garuu waan sanniiniif yoo goonu hedduu of eeggannaa guddaa godhuu qabna yoo nuti waan akkasii akka nama guddaatti akka nama agartee of danda'etti goone ijoolleen keenyas maatiin keenyas namni nu duukaan jiru sirriitti godhuu danda'anii kan jedhu akka dhaamsaatti tokko odeeffannootti kennuu barbaadaa jechuudha. Kun ammoo waa'ee koovidii kanarraa wanni jechuu barbaadu waa'ee namoota gugurdaati. Elderly community or seniors namoota ganni isaanii keessattuu ganna 55 fi achi ol jiran jechuudha. Naannoo Minisootaa keessa hedduu namoota hedduutu jiranii abboota haawwota nama hedduu jiranii jechuudha. Haga ammatti odeeffannoo an qabutti namni waan kanaan miidhamee sadarkaa yookaan hammeenna lubbuun isaanii dabre waan akkasiitti tokko illee hin dhageenye ni gaafadhaa ni dhagaha. Haa ta'u ammoo uf dagatuun gaarii miti. Akkuma duratti kaasee uuma irraas ta'ee haala garaagaraa namni keenya jiru baqaa jiru hidhaa jiru dararaa gara keessa qaxxaamuree tumaa hedduu keessa bahee har'a biyya kanaa fi naannoo garaagaraa biyyoota Ameerikaa naannoo garaagaraa jiraata jechuudha. Kun jechuun maalidha sababa kanaan wal qabatee dhukkubni kun akkuma dhagahamaa jiru akkuma namni hundinuu mana isaa taa'ee bakka jirutti quba qabu namoota gurguddaa irratti ni hammaata. Wanni qara namarra jiru sun wanni qara namoota gurguddaa dhukkubsu suni yoo vaayirasiin kun itti seene daran iyyuu wal gargaaraa fi itti hammeessa waan ta'eef ammas namoonni akkasii abboonni yookaan ammoo haawwonni akkasii garuma mana isaaniitti naannoo jireenya isaaniitti namarraa siqanii osoo jiraatanii maatiinis namni isaan gargaaru namoonni akka caregiverootaa yookaan ammoo personal care attendant haala garaagaraatiin warri nurse warri gara fayyaatiin fi dhimma hawaasummaa irratti isaan gargaaran fagumaa fi yaadumaan telefoonaan isaanii fi gargaarsa isaan barbaadan osoo walitti hidhanii malee ariifatanii isaan keessa waan jechuun it is unadvisable waan gorfamuu fi waan jajjabeeffamuu miti waan akkasii osoo nurraan bu'iin osoo hawaasa keenyaa fi manguddoo akkasii biraan dhaqqabini hedduu irraa of eeguun barbaachisaadha. Garasiin xiqqoo wanni kun yoo nama qabe ni jajjabaata waan ta'eef jechuudha. I think kabraa tuquuf malee duraan yoo ka'u vaayirasiin koora chaayinaati malee biyya biraan dhaqu jedhanii sunis sobaa maayas ammallee kan nama adiiti malee nama gurraacha akka kiyyaa fi itichaafa hin qabu jedhaa turanii sunis sobaa akkasii miti nama cufayyuu qaba. Tarii ammoo umriinis kahanii manguddoo malee nama dargaggeessan qabu ijoolleen qabu jedhaa turanii kunis sobaa kama nama cufaa qabu amantiinis wannan jedhu umriinis wajjin qoodu shanyiinis yookaan ammoo uma kamiinuu nama wajjin hin baasu nama ta'uu qofaaf nama qaba jechuudha. Kana cufaa I think sirriitti beekanii sirriitti of eeguun sirriitti osoo hin xiqqeessin wanni kun dabree amma waan akkanaati yeroon isaa akkasii jennee osoo lallaafisnee ilaaluu baanne gaariidha. So yoo waan ati nagaafatte si deebise hin beeku wanni ani deebisee yoo jiraate nagaafadhu iticha. Tole sirriitti ibsite dhimma kanarratti awwal mee dhimmi fuulleffannoo inni guddoon egaa akkuma kaastee namni of eeggannoo gochuu akka qabudha. Keessumaa immoo Oromiyaa xiqqoo bakka jiru kana akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Ragaan amma argaatti jiru immoo koronaa vaayirasiin kun yeroo ammaa kanatti yookiin hanga sa'aatii nuni haasofnu kanatti
namoota meeqa saaxileera kan jedhu ragaa tokko namootaaf xiqqoo ishee dhiyeessee isa booda kallattiidhaan dhaamsa maalii qabda gara dhumaatti isa jedhu nuuf kaasta maalii fi wantoota barbaachisu amala isaarraa yookiis mallattoo dhukkubichaarraa kaastee namoonni maal gochuu qabu kan jedhu dhaamsa kee kaasteettaa kun immoo warreen Minneapolis Minnesootaa jiraatan qofaaf otoo hin taane warreen kutaa addunyaa garaagaraa irra jiraataniif iyyuu galtee gaariidha sabateef inni kun dhaamsa guddaadha. Mee kallattiidhaan waa'ee hojiin guyyaa wixataa iddoowwan tokko tokkotti eegaluu fi istooronni tokko tokko banamuu waliin wal qabate namoonni keenya haala kana keessatti maal gochuu qabu isa jedhu waan tokko lamarratti naaf yaadaa turi. Addattiyyuu egaa matumaa baay'ee uummanni yookiis immoo koominiitii wal keessa deemuu isaa akkaan jabaata jechuudha. Isa kanaaf maal gochuu danda'uu qabu isa jedhurratti tarii bilcheessitee kanaaf dubbattuun barbaada. Namni hundi hubannoo wal qixa yookiis odeeffannoo wal qixa qaba jennee yoo yaadne dogongora. Mee gidduutti garuu ragaa kana namootaaf hima. Daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadhaa odeeffannoo hagammaa jiru. Koronaa vaayirasiin yoo xiqqaate yeroo ammaa kana as biyyuma jiraannurraan eegalaa magaalaa Lakkuu jechuudha. Henepen bakka jedhamu yookiis immoo kaawunii manni keessa jiraannu naannoo Minneapolis kana jechuudha. Namoonni 1,900 namoonni 1,980 rakkoo kanaaf yookiis vaayirasii kanaaf saaxilamuu fi namoonni 259 lubbuun isaanii darbuudha. Vaayirasii kanaanii haa ta'u garuu namoonni dhibee kanarraa bayyaannatan akka hin jirre Henepen irraa kan agarsiisu ragaan anitti dhimma ba'atti jiru. Haaluma wal fakkaatuun akka Minisootaatti namoonni 13,435 dhibee kanaaf yookiis vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru. Isaan keessaa namoonni 9,136 rikeebar yookiis bayyaannachuu danda'aniiru. Namoonni 672 lubbuun isaanii darbuu danda'eera. Isaan keessaa namoonni 25 namootuma guyyaa har'aa lubbuun isaanii darbe jechuudha. Akka Ameerikaatti yoo fudhanne immoo namoonni miiliyoona 1.45 vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru. Isaan keessaa namoonni 86,607 kan lubbuudhaan du'an yookiis darban yogguu ta'u namoonni 253 ta'an immoo rakkoo kanarraa bayyaannataniiru. Akka addunyaatti yoo fudhanne immoo namoonni miiliyoona 4.48 vaayirasii kanaaf saaxilamuu fi isaan keessaa namoonni 304 lubbuudhaan darbuu fi namoonni miiliyoona 1.6 immoo rakkoo kanarraa bayyaannachuudha. Kana kan ifan kaase dhibeen kun akkaan hammaataa fi jabaa ta'uusaa isa jedhu bu'uura godhadheeni maarreen egaa wantoota namoonni gochuu qaban kaasteetta. Mee haga ammaatti yoo ilaalle ragaa isin qabdaniin namoonni Minneapolis keessa jiraatan Oromiyaa xiqqoo jenna silaa tarii odeeffannoo kana qabda yoo ta'e egaa akka fayyaatti illee heeppaa poolisii kan jedhutu jira. Kanaaf odeeffannoo hundallee qabaachuu dhiisuu malta garuu itti siiqinsaan dhimma kana hojjetta waan ta'eef namoonni Afrikaa baay'ee yookiis East Afrikaa jedhamanis ta'e akka Oromootti yookiis Itoophiyaatti namoonni gama kanaa qabaman maal fakkaata? Babal'insi isaa maal fakkaata? Namoonni keenya immoo irra guddeessa naannoo eeriyaa amma namoonni rikeeveriin goone kana keessa jiraatu Henepenii keessa. Sababni isaa tokko tiraanspoorteeshinii salphaadha. Lammaffaa manneen kiraatu jira irra guddeessa appaartimentii kana anumtiyyuu Henepenii keessadha kan hin jiraadhu xixiqqoo ishee gara Seenpool yoo dogongoruu baadhee mee hoo fudhanne naannoo kanatti uummanni baay'ata. Matumaayyuu rakkoo kana akkaan jabeessuu danda'a kan jedhudha kan yaadamu. Mee haalli jiru maal fakkaata? Isa kana faana wal qabsiisee yogguu hojiin jalqabu namoonni keenya maal gochuu qabu jettee dhaamta ammallee. I think waan hedduu kaaftee tokkoffaa odeeffannoo nama gamma qabamee nama gamma du'ee fi akka Minnesota irraa kaaftee akka Ameerikaatti akkasuma akka addunyaatti odeeffannoo hagammatti kaamirraa dubbataa jirta. I think kanarraa namoonni dhaamsa gaarii argatan jedhee yaada. Maaliif ni ilaalanii garuu wanni namni walitti haasa'uu fi namni sirriitti akka lubbuun nama tokkollee akka hin taanetti akka hin qisaasamne akka hin duune waan jedhuu fi kabira akka ammatti na gaafattirraa yoo kaase dhugaadha naannoo Minnesota kana keessa uummanni keenya keessattuu akka Oromootti heddummaatee kan jiraatu yookaan ammoo akka Afrikaa bahatti naannoma kaawunii Henepen jedhamu kanaa fi kaawunii Ramsey jedhamu kuwwan ammoo Daakotaa Anokaa akka jiru akkasiin itti aanaa deemaa jechuudha. Akkuma Minnesotaatti illee heddumminaan namni ka qabame hagammaa parsentii yoo xiqqaate gara 40-45 hadha laalle Henepen kaawuniidha. Ka du'aa jirus long term care warroota agartee manguddoon nursing home kanneen keessa jiraatanis dabalatee bakki namni irraatti hubamaa jiru hedduu miidhamaa jiru tokkoffaan Henepen kaawuniidha jechuudha. Henepen kaawunii keessaallee magaalaa Minneapolis itti aanee Ramsey kaawuniidha. Naannoo Ramsey kaawunii keessaallee cinaa like midway naannoo namni
manni manguddoo keessa jiranii yookaan ammoo long term caring kunniin jiruu fi jiruu gadadoo keessa namni walitti maxxanee jiraatu namni hedduun naannoo tokkicha keessatti jiraatu. Kuni sababa mataa isaa qaba hedduu amma keessa seenuu barbaachisaa ta'uu baatu. Biyyi kunis haala kamiin ijaaramte dhukkubni kuni maaliif akkanatti naannoo namni gurraachaa namni eejiyaa namni baqataa haala akkanaatiin jiru maaliif keessatti hubaa waan jedhu waan baay'ee irraa kaasuun haasa'uun ni danda'ama akka health disparity yookaan ammoo in general disparity hanqinoota jiranii hammeen ilmi namaa structure garaagaraa keessatti bulchiinsaa keessatti yookaan ammoo dinagdee resource garaagaraa qooduu keessatti taayitaa garaagaraa keessatti fayyadamuun waan dalagamu kana cufatu walitti qabee jireenya namaa barumsa namaa bayaagala namaa namni garii nama dura fakkeenyaaf namni hedduun Minneapolis wanni jiraatuuf waa'ee geejjibaa akka laafatti argatuuf jettee jirti. Geejjiba san yeroo biraa akka laafatti argatuun yookaan ammoo akka laafatti argadha jedhee tuyyuu jalqaba namni sun yaaduu fi waan akka inni akka laafatti argadha jedhee isa yaaduu si taasisa. Jaalateeti miti bar. Osoo ka konkolaataa gaarii bitatee mana gaarii qabaatee bakka gaarii jiraachuu danda'u taate Minneapolis keessa galee ijoollee achitti guddifadhee akka laafatti konkolaataa yookaan ammoo tireena qabadha jedhee yaadu namni. Galee dhiibbaa duubaan itti jiru santiyyuu akka laafatti waan argatu jedhee garasitti isa fida. Akka laafatti jiraadha kan jedhee qara kaawwatu sun yeroo jajjabduun akka vaayirasii kanaa dhuftu hammeenna ta'a jechuu barbaade. So kun disparity kunniin badhaadha. I think kanarra waan baay'eetu haasamaa kanatti hojjechuun gaarii miti. Naannoo kana keessattuu namni jiruu fi walumaa galatti namni Minnesota keessa jiru namni naannolee Ameerikaa isteeta garaagaraa keessa jiru of eeguun gaariidha. Yaadni guddaan nama hin gargaara jedhee yaadu. Bakkoota akkasii irraa fagaatu haga danda'ameen namni naannoo sangalammoo nama wal qunnamuu irraa fagaatu gaayilaanii kenname kanneen waluma fakkaata isteetillee garaagarummaa wannaa qabaatu yoo rakkoon jiraate namoota hawaasa keessa jiran kan isaan gargaaran kan odeeffannoo ni qaban jedhan yaadan koominiitii Oromoo fa'aa bakka akka agartee naannoo Sidar Riverside Brian Cole jedhamu bakkoota Maziida Tawfiq Islamic Center yookaan ammoo Tawhid bakka namni keenya jiru Bilal Dawa Center namoota ammallee provideroota garaagaraa home health care haa ta'u adaallee care haa ta'u namoonni kun dhimma dalagaa isaaniillee ta'e odeeffannoo garaagaraa warra DHS yookaan ammoo Department of Human Services fi Department of Health jala odeeffannoo waan fudhataniif akkaataa dalagaatii fi wanna isaanii waan ta'eef namoota kana bilbilanii odeeffannoo gaafatu nama waan kana na gargaara jedhan maatii isaanii keessa ta'uu danda'a. Akka laafatti tuffatanii gabbahanii rakkoo warra akka muune dhaamsi guddaan kennuu barbaadu. Kaan ammoo abbatu mijeeffataa fi abbatu wanna godha. Tokko isaanii lammaffaan ammoo kaatiin Ateeka kaafte waa'ee banamuu gaafa mandee dhufu kana yookaan ammoo dafinoo dhufu kana isteeta Minnesota keessatti biizinasni hedduun ni banamaa kan jedhu durattis kaasee ture. Biizinasa hin banamne qofa maqaa dhahuu barbaada. Kaagammaa kaleessa bulchiinsi yookaan ammoo gabarnarri Minnesota haasa'e. Fakkeenyaaf moolii Ameerikaa irraa kaasee haga moolii akkas fakkaatu kan biraa kan bakka garaagaraa siitii garaagaraa keessa jiru hin banamu jedhe. Warroonni agartee bakka beauty salon yookaan ammoo bakka dubartiin rifeensa yookaan ammoo bareeduma garaagaraatti dalagan kunniin saalooniin akkasii hin banamu bakki mana rifeensaatiif maaliin namni dhiiraa yookaan ammoo dhimma itti bahu hin banamu bakki mana farshoo yookaan ammoo mana dhoddoo bakki garaagaraa kunniin hin banamu kunniin bakkoota hedduu nama walii kaleessuu fi namni wal tuttuquu fi hafuurri nama tajaajila fudhatuuf tajaajila kennu yookaan ammoo maamilaa fi namni maamilaa geggeessuu walii kalaahu kunniin hin banamudha. Maaliif waan namni hedduu walii kaleessuuf dalagaan sunniin ammoo waan kana babal'isuu irratti gahee guddaa taphata haga ji'a dhufu juunii tokkootitti hin banamudha kan jiru. Kanaatiif namni martinuu dhagahee garaagaraa qaba. Kun ammoo kabanamu sunniin iyyuu banamuu miti amma dubbiin akkuma duratti illee jenne banamuu osoo hin taane kaagammaallee essential business yookaan ammoo dalagaa barbaachisaa namaaf ta'anii tajaajila barbaachisu kennaa jiranii warra akka grocery store garaagaraa manneen nyaataa garaagaraa mee afur irraa banamanii bakki kilinikii bakki buufata fayyaa garaagaraa hospitaala garaagaraa bakki emergency waan akkasii kunniin jechuudha. Banamuu isaanii osoo hin taane isaan iyyuu akkaataan itti walirraa siqanii dhaabbatanii akkaataan itti walirraa fuudhanii akkaataan itti walitti haasa'anii qaama ofii itti hidhatan kunniin cuftii ka dalaguufis ka dalagsiisuufis hedduu barbaachisaadha. Kana cuftiin iyyuu dirqama qabaa jechuudha. Dirqamni ka dhuunfaatii ka hawaasaatii ka uummataati akkasitti dhimma bahuu qabnaadha. Fakkeenyaaf namni tokko waan hedduu uummanni keenya yeroo baay'ee deddeebi'ee godhu keessa yoo kaase ammas irra deebi'ee gabbahee maatiif waa bitataa shaappi godha yoo taate konkolaataa isaa dhaabee meeshaa silaa harka godhatuu fi meeshaa funyaan afaan itti hidhatu maaskii isaa godhatee jechuudha. Waan silaa godhatu qabu maaskii funyaan itti hidhatee suuta jedhee nama isa waliin maatii isa waliin jiru yoo ta'e maatii wajjin distaansii ofii eeggatanii deemu yoo kophaa isaatis akkasuma nama biraa irraa goree akkuma duraanii san calliseetumaan gabbahee deemaa jira jedhee of dagatee akka deemuu hin qabne
meeshaan ittiin bitu san ammoo yoo ka meeshaa kaartii yookaan ammoo waan dhiban irratti ka bitu taate gaafatudha. Ciraan ka sanitize yookaan ammoo disinfect ta'e qulqulleessanii kaa'antu jira. Egaa namni biraa duraan itti fayyadameen booda gaafatee yookaan irra barraa'ee jira san fuudhee seeraan distaansii isaa achi keessatti eeggataa waan bitatu kaan qabee kaan gadhiisee wal keessa oofee harka saniin ammoo glovesis godhatu harki sun waa tuttuqaa jira. Glovesii qabaa homaa nan godhu jedhee ija tuquu, funyaan tuquu, afaan tuquu, gurra tuquu hin qabu. Waan sanniin bitee waan sila godhu godhee meeshaa sanniin manatti konkolaataa guuratee gara mana isaa galuu gloves ofirraa baafatee meeshaa sanniin iyyuu yoo galeen hin booda laastika ittiin meeshaa marani waan garaagaraa sanniin suutaan irraa baasee akka ijoollee mana keessa jiran namni mana keessa jiru namni mana keessa jiru ka biraa hin tunneef waan hin jennetti fuudhanii daampi godhudha fuudhanii darbu jegalee haga yoo gabbaanee waan silaa goonee mana deebinee waan godhuutiin kana cufa keessatti of eeggachuun hedduu barbaachisaadha. I think saniin boodallee meeshaan gariin kan yoo raasaa bitaniyyuu oowwisuu barbaachisu yookaan ammoo dhiquu barbaachisu seeraan waan akkasii godhuu barbaachisu jira. Kana achirratti kaa'anii jiranii of eeggannaa akkasii godhuun gaariidha. Kaan ammoo akkuma jedhame remediin garaagaraa namni mana keessatti fayyadamu wanni akka aadaas ta'e namni fayyadamu bishaan ho'aa fayyadamuun haa ta'u waan agartee spice ta'e waan akka ginger lemon waan immiinii namaa kan agartee dhagna namaa waraana namaa dhukkuba ofirraa to'atuu danda'u kana akka kakaasanii fi jajjabeessanii fi tiksanii dhukkubni akka nama hin tuqne waan nama godhan kanniin deddeebanii godhuun suni hawaasni ni beekaa aadaas ta'e amantis ta'e odeeffannoon garaagaraa ni jira jedhee yaada. Sanniinitti dhimma bahuudha. Kaan ammoo namoonni irra deebi'ee ammas dhukkubsatan yoo jiraate isaan isolate godhuun hedduu barbaachisaadha. Yoo ta'uu baate bilbilanii emergency yaamanii dhaquun mallattoo garaagaraatu jira. Mallattoo sadiin san qofaa miti. Namoota garii luka isaanii quba isaanii akka waan quncisuu diimessuu ta'u argita. Namoota garii ammoo kan mataa qofa bu'uufatu argita. Namoota garii akka waa dura jenne akka stroke godhee qabee yookaan ammoo hafuura baafachuu rakkisutu jira akka onnee qabutu jira mallattoo garaagaraa qaba. Kanniin cufa yoo ofirratti namoonni arganii gara mana yaalaa hafantamaan beeksisuun gaariidha. Manni yaalaa amma duraan wanni ta'aa ture maalidha wanni meeshaan garaagaraa manni yaalaatti dhimma bahu fi qophiin jirullee outbreak kanaan yookaan ammoo dhukkuba kanaan baay'ee gahaa waan hin taanee fi raasamatti qabaa turanii. Amma immoo namni dhaqee teesti godhaa jira namni dhaqee gargaaraa jiranii qophiin jiru baay'ee bareedaadha. So bakkoota garaagaraa keessatti yoo xiqqaate bakka 80 hagam kaawunii jiru kana cufa keessatti akka Minisootaatti akkuma Henepin Raamzee kaawunii jiru kana keessatti bakka 20 yoo xiqqaate ni jira jechuudha. Naannoo isaanii kana cufatti fakkeenyaaf amma naannoo Siidaa Riverside jedhamu sanitti People Center bakki jedhamu jira. People Center Health Service Riverside fi 20 achirratti dhaqanii laallamuun ni danda'ama. Akkasuma Simpolis bakka hedduu jira, downtown Minneapolis hin jira, akkasuma gara Brooklyn Park or gara Dakota County Egan bakka cufa jira jechaadha. Google illee godhanii namni yoo laale bakka sila dhaqanii itti laallaman lookeshiniin sunniin cuftii isaa taa'ee jira sa'aatii isaanii wajjin bilbilaan gaafatu bilbilli isaanii odeeffannoon isaanii wanni cufta achirra jira dhaqanii laallamuun ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u guddaa galatoomii daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isinii darbaatti kan jiru turtii obbo Awwal Nagayoo waliin taasisnee obbo Awwal Nagayoo as magaalaa Lakkuu keessatti ogeessa fayyaa uummataati odeeffannoon gama COVID-19 itti jiru maal fakkaata jedhuratti dhaamsa Oromummaa jabduudha kan dabarsaatti jiru maarreen egaa warreen Minisootaa qofa otoo hin taane warreen kutaalee addunyaa garaagaraa jirtanillee dhaamsa obbo Awwalitti akka dhimma baatan abdii guddaan godha. Mee obbo Awwal kallattiidhaan gaaffiif deebii koo xumuruufan jira. Garuu akka Minneapolis yookiis immoo magaalaa Lakkuutti faayidaaleen jiranoo maal fakkaatu gaafan akkas jedhu namoonni keenya yeroo adda addaadhaa amma yoo fudhanne hojiin kun dhaabbachuurraa kan ka'e rakkoo garaagaraaf saaxilamaatti jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhannee namootumti illee unemployment insurance apply godhanii hin arganne hagammaa jiru. Namoonni immoo insurance hin qabne jiru. Namoonni immoo baasima mataa isaanii yookiis immoo jireenya mataa isaanii mana kiraa kaffalachuun jiru kun illee rakkootti ta'etu jira. Expense garaagaraa qabu. Inni kun immoo jireenya isaanii irratti credit score isaanii irratti value mataa isaa qabaachuu danda'a waan ta'eef haala kana keessatti namoonni keenya maal gochuu qabu akka bulchaan asii kana fakkeenyaaf Kim Walz yoo fudhannillee yoo ta'u
haalli jiru maalidha? Isa kanarratti maal gorsitaa? Achumaanis dhaamsa kee kan Oromummaa nuuf dhaamte gaaffiif deebii keenya asitti raawwachuudhaaf dirqamna. I think qabxii bareedaa kaartee itichaa so wanni jiru egaa ka waa'ee COVID akkaataa mallattoo isaa akkaataa itti hawaasni to'atuu danda'u dalagaa dafinoo banamuu fi haalli amma daataan jiru Minnesota Amerikaa addunyaa irraa maal fakkaata jennee gabaabumatti kanneen haasofneen booda xumura irratti maaltu jira namni rakkoo kana keessa seenee gargaarsa garaagaraa barbaada odeeffannoo garaagaraa barbaada guyyaa irraa guyyaatti wanni kun ni jijjiirama waan jedhu fakkeenyaaf akkuma jalqaba duratti kaasee bakkoota lookeeshinii risoorsii keessaa dhaqanii namni itti ilaalamu kanneen beekuun risoorsii tokko waa'ee iskuula ijoollee kanneenii fi akkaataa jijjiiramaa jiru duraan waggaa kana guutuu iskuulli cufaadhaa kan jedhutu yaanni gabarnar irraa darbaa ture kaleessa irraa immoo uummata fi namoota iskuula gargarii ilaalanii hybrid class distaansiin baratuunii fi qaamaanis guyyaa garii dhaqanii baratuun ijoollee gabbaasuun namni babbahuun xiqqoo akka gaarii ta'etti jijjiiramaa jira. Kunis jijjiiramuu danda'a ammas wanni guddaan akkaataa inni itti deemu malee odeeffannoo nama kenninu dhaabbataa jechuu barbaadeeti miti. Kun ammoo gabaabumatti waa'ee manaa kaaftee jirta. Dhugaadhaa namni haala kanaan fakkeenyaaf namni tokko yoo ji'a Mee kana keessa yookaan ammoo ji'a Juunii kana keessa kaliiziin isaa dhugatu taate mana biraa walii gad deemee haasee barbaadatee wanni jechuuf rakkoo ta'uu danda'a. Waan san warra property manajaraa warroota mana sanii wajjin haasayuu yookaan ammoo yoo agartee warri manaatiyyuu humnaan keessa baasu taate evicti godhu yookaan ammoo nootisii garaagaraa argatan taate bilbilanii warra isaan gargaaru fakkeenyaaf akka Minnesotaatti warri nuti waliin dalagnu jira akka Pillsbury United Communities as nu bira bilbiluu danda'u gara biraatiin ammoo warra mid legal Minnesota jedhamtu jira downtown Minneapolis akkasumallee gara Rasmee County warruma santu jira jechuudha. Warroota akkasii sanniin waa'ee manaa irratti warra advocate gochuu fi danda'u bilbilanii dubbisuu danda'anii ammallee warra looyarootatu jira voluntary lawyer network warra jedhanii pro bono servicii kennanii jechuudha. So isaan irraa mallaqa horii maaliif fudhatiin waan akkanaa waan xixiqqaa civic kanneen irratti represent isaan godhanii warra isaan gargaarantu jira. Waan manaa irraa kana gochuu ni danda'anii moora ammoo odeeffannoon jiru ka gara gabarnaraatiin jiru aga Juunii Julaay waa'ee namni yoo kiraa manaatiyyuu kafaluu dadhabe akka mana keessa evicting goone there is a executive order itti kennamee jira jechuudha. Hin godhan isaanis waliigalteemaa fi wal haasa'uu fi waan jiru ifatanii haasa'uu barbaachisa. Kaan waa'ee inshuraansii dalagaa keessa yoo bahee dalagaan yoo agarte haala garaagaraatiin dhaabbate ta'ee akkamitti tajaajila san argataadha. I believe Oromoonis akkuma nama biraa Ameerikaa keessa jiru warra miliyoona 60 meeqa jiran miliyoona 6 fi about 7 million warra dalagaa keessaa bahee apply godhisan keessa jira jedhee yaada. Namoonni waan akkasii irraa dalagaa keessaa bahanii guutuu barbaadan ni jira jechuudha. Tarii warra duraan dalagaa mootummaan beeku qofa osoo hin taane namoonni agartee 1099 taaksii irratti istaatisiin isaanii warra 10 illee haa ta'u warra 1099 illee haa ta'u warra self employee fa jedhanii yookaan ammoo independent contract jedhanii namoota akkasitti dalaganii fi of danda'anii dalagan. Sunniin illee guutuu ni danda'anii gargaarsa amma mootummaan Ameerikaa godhee namoota ittiin gargaaraa jiru san keessa isaaniifis akka Minnesotaatti haala qophaa'eetu jira. Sanniin namni barbaade community Oromoo gaafatuu danda'a akka Minnesotaatti Brian Cole Pillsbury United Community gaafachuu danda'a. Organizationii biraallee warra tajaajila hawaasummaa kennu yoo gaafatan namni cuftinuu naannoo isaatti ni qaba. Kanarraa dhimma bahuu ni danda'anii jechuudha. Qabeenya hawaasni biizinasii irratti illee warri biizinasii xixiqqaa qabu gargaarsatu jira jechuudha. Biizinasii xixiqqaa isaaniitiif maaliif hedduu impact ta'ee jira, hedduu maamilli irraa badee jira, namni mana taa'aa jira, saniifis gargaarsi ni jira. Warra fakkeenyaaf akka City of Minneapolis gargaarsa qabantu jira, Hennepin County, State of Minnesota, caasan akkaataa caasaa bulchiinsaatiin martiniyyuu gargaarsa garaagaraa qabanii kana odeeffannoo gabbahanii barbaaduu fi nama telefoonaan haasa'uudha. Gabbahanii yoo jedhu olii gad deemanii osoo hin taane telefoona bilbilanii namoota odeeffannoo irraa argadha jedhanii bakkoota agartee waajjira garaagaraa maqaa dhahaa jiru kanneen keessa gaafatuudha odeeffannoo ni kennamaafi. Kun ammoo guyyaa irraa guyyaatti kan gabarnarri baasu jalatti dhaqanii yoo ilaalanii yookaan ammoo Minnesota Department of Health jedhanii yoo ilaalanii achi jalatti weebsaayitii isaanii jalatti resource jedhee barraa'aa jechuudha. Kun waa'ee inshuraansii fayyaati. Akka inshuraansii fayyaa ACAtu jira. American Care Act yookaan ammoo Minsure jennaan akka Minnesotaatti kana keessatti yeroo irratti special enrollment period jedhanii rakkoo galee kan yaada keessa galchuuni namni akka keessa galmaahee inshuraansii fayyaa mootummaa irraa bitatuuf jedhanii banaa godhaa jiranii ammas ban deebisanii bananii jiranii kana keessatti namni galmaahuu hin danda'a.
website isaanii bananii apply gochuudha yookaan ammoo bilbilanii warra minshuurii wajjin telefoonaan nama gargaaranii warroota waan san gargaarutu jira. Kana keessatti dhimma bahuu ni danda'ama jechuudha. I think yoo tole awwal achirratti waa'ee inshuraansii kana egaa kaleessa barreeffama tokko nama gargaaruudhaaf edeen barreeffama wayii tokko dubbisaa ture waa'ee inshuraansii fayyaadha. Inshuraansii fayyaan kuni qabiyyeen ni qabatu namoonni yeroo ammaa kana unemploymentii apply godhan yookiis immoo fudhachaatti jiran maddi galii isaanii irraa namoonni irri jireessi kanuma yeroo kaan hojjetanii argatan irrayyuu gaariidha jedhee yaada. Fakkeenyaaf gama unemploymentii irraa gara qarshii ta'e argatu jechuun 300, 400, 500, 700 wayitti argatu. Plus 600 ammoo kallattii biroodhaan argatu jechuudha. Yoo xiqqaate jarreen kuni gara 300 wayiidha kan isaan argatan. Yogguu dhaqanii hojii humnaa kana hojjetan immoo irra jireessa hojii humnaa hojjetanii hagam argachuu danda'u inni jedhu immoo gaaffii jabduu keessa kan galudha jechuudha. Yoo xiqqaate hojii lama hojjechuu qabu, hirriba baay'ee dhabuu qabu. Inshuraansii sanarratti garuu waan inni kaase tokko lamatu jira. Stimulus cheekii qarshii 1,200 argattan kana akka inkaamiitti hin dabaliina garuu qarshii unemployment insuransiidhaan argattanii plus 600 kana garuu akka inkaamii keessaniitti dabalaa jedha. Fakkeenyaaf yoo nam tokko maddi galiinsaa 600 plus unemployment insuransiirraa kan argatu kana walitti dha'ee maddi galii nama sanaatti xiqqoo shortaa jechuudha. Kun immoo yeroo murtaa'een booda hojiin ammuma wixatarraayyuu banameera. Qarshii isaan kaffalan kana ol jalaa kaasee booda immoo yoo gara hojii sanaatti deebi'an yookiis carraa hojii argachuu yoo dhaban immoo rakkoo jabduun ta'u dhimma kana tarii yoo natu akka hin taanetti hubatte illee namoota akka koo akka hin taanetti hubataniif yoo ibsite jedheen. Sirriidha. Wanni tokko akkaataa amma kaafte kaleessa reediyoo NPR ittiin dhagaa ture tokko maalidha namoota hedduu dalagaa irraa bahanii bakka garaagaraatii walitti fidanii Ameerikaa keessa intarvii godhaa turanii. Namni tokko Michigaan irraa maal jedhee akkuma yaadatamu Michigaan Midwestii keessa jirti hedduullee koovidii kanaan dhaamtee jirti. Ani dalagaa eega dalagaa ture dalagaan kiyya nan baafne warroota hiriyoota kiyyaa kallee ta'anii dalagaa irraa bahanii unemploymentii fi gargaarsa isteetni kennuuf akka amma birrii 600 jettee kana walitti dabalanii argatantu anaa dalagee argatu waan caalanii fi dalagaa kiyya keessa obbaase. Namni hagasis yaada amma dubbiin sanii miti horii sanii torbaan 4 yookaan ammoo ji'a 2 unemploymentii guuttee argatuu fi gargaarsa stimulus paakeejii kana care act kanarraa kan dhufe mootummaan gargaarsa godhuu miti dubbiin wabii dalagaati. Yoo dirqama warri dalagaa haala agartee dalagaa isaanii ilaalanii si baasa wanni ati gootu hin jiru dalaguudha. Yookaan ammoo asiirra bu'aa argadha jedhanii akkasitti xiqqoonna jechuun it is unethical ani kan amma godhaa jedhee namatti hin jiru. But wanni ati qabxiin guddaan irraa gaafatti yoo inkaamiin isaanii kan lamaan ka inshuraansii unemploymentiitii fi ka waa'ee mootummaan irratti dabalee kennu 600 akka Minisooraatti ol dabalamee inkaama jaraa ol kaase namoonni kun inshuraansii minshuurii keessatti galmaanii inkaama isaaniitiif ammatti argachuu hin danda'ani akkami waan kana godhuu danda'anidha. Right? Yes. Kana wanni ta'uu danda'u wanni banuudha malee mootummaan ammatti wanni godhe inshuraansii kana namoonni ulaagaa san keessa guutanii akka itti deebi'anii during this special enrollment period galmaa'uu akka itti danda'anidha malee inkaamni isaanii akka itti xiqqaatu yookaan ammoo inkaamni isaanii akka keessa seenuu miti. Akkuma beekamu bakka takka yoo waa siif ta'e yookaan ammoo haala jiruu naavigeet gootu keessatti siif qajeele waan biraa keessatti illee wanni sun keessa seena jechuu miti. Akkuma isaan jedhan saayiziin tokkichi nama maraaf hin ta'u saayiziin tokkichi yookaan ammoo wanni tokkichi waa maraaf hin ta'u kama ta'u keessaa fudhatudha. Kama ta'u keessaa fudhatudha. Warri ulaagaa inkaamni isaanii faamilii saayiziin yookaan ammoo household wanni akkasii walitti dabalamee wanni isaan qaban cuftee achi keessatti apply godhanii inshuraansii san argatuu danda'anii akka resoursiititti wanni sun banaa ta'ee jira dhaqanii guuttachuu hin danda'anii. Warri ammoo agartee wanni amma unemploymentii irraa argatanii fi inkaamwatti laakkamaa baay'ee unemploymentii report ta'a fi wanni ammallee estimate paakeejii irraa argatanii achi keessatti it is a grant actually akkamitti akka akkasiin laakkan hin beeku hin dubbisnes akkatama jettu. Warra minshuurii wajjin haasa'uu ni danda'anii warroota keessattuu Minnesota keerii wajjin haasa'uu ni danda'anii warra Minnesota Department of Health kanneen wajjin haasa'uu ni danda'anii jechuudha. Tarii gara communities ta'ee gara kennas ta'ee bilbilanii yoo haasa'anii naavigeet goonee fi kaawanii ni jiranii. Kaawanii cufa keessatti pirogiraama kanneen agartee warra minshuurii kanneen gargaaran waan ta'eef bilbilaan waliin haasa'uu fi warroota waliin dubbachuun furmaata fida jedhee yaadanii raasamatti dubbisanii sodaatoo osoo hin taane namoonni inkaamni isaaniiyyuu kana bira ol taraa naaf hin gahu jedhanii raasamatti sodaatoo osoo hin taane
bilbilanii waliin haasa'uun furmaata fida. Kaan ammoo akkuma ati jette gargaarsi amma akkuma dhibba nama tokkochaaf kennamu waan akkasii wanna jedhamu akka wannaatitti osoo hin taane it is a one time grant one time like kennaa yeroo takka rakkoo kana keessa mootummaan namoota Ameerikaa keessa jiran lammii Ameerikaa keessa jiran gargaaru malee akka hin qaamaatitti argadhee jira. Kanaafuu inshuraansan guutu jedhaniif duuba deebanii laallanii miti saniif namoonni sunniin ammoo appilaayi gochuu ni danda'anii jechuudha. Meegaa gaaffiif deebii keenya asumatti xumuruudhaaf dirqamna garuu dhimma wixata hojiin eegaluu kana namoota hedduu keessatti komii kaasaatti jira. Inni kun immoo matumaayyuu warreen akka keenya jireenya baqaadhaan biyya kana dhufe qofa otoo hin taane namootuma birooyyuu gaaffii jabduu keessa kaaseera jechuun namoonni akkatti ilaalaa jiru dhimma koronaa vaayirasii kana. Warreen kaan kutaalee biyya Ameerikaa kana keessatti yogguu ilaallu bahaniyyuu protesti gochaatti jiru jechuun bahuu qabnaa manni nyaataa banamuu qaba manni dhugaatii banamuu qaba istoonni banamuu qaba jedhanii too yogguu hiriira ba'anii protesti godhanis taajjabna. Haa ta'u garuu Minneapolis kana yoo ilaalle gara duraa irratti isteetota rakkoo kanaaf hin saaxilamne keessaa gara jalqabaa irratti maqaan ishee kaa'atti ture. Yeroo baay'ee Wisconsin walii wal qabsiisanii magaalaa xiqqaan population hanga kanaa qabdu Minneapolisin caalteetti yookiis Minnesota jedhameetti ture. Haa ta'u yoo ilaalle garuu erga torbee lama sadiidhaan as immoo keessiin Minnesota keessatti jiru akka malee jabaachaatti jira. Amma immoo bulchaan yookiis gavarnariin Minnesotaadha Tim Walz kan isaan dabarsan keessaa akkumatti jalqabamuuf kaastee iddoowwan kun banamuu danda'uudha yookiis immoo ni banamuudha. Har'arraa ka'ee hanga gaafa wixataatti haalli amma keessa jirru rakkoo iddoowwan kana banuudhaaf gahaadha jettee yaaddaaga yoon tarii daangaallee si dabarsee xiinxalan taane keessa si geessisiis of kolchi gahaadha jettee yaaddaa okee banameera gaafalli hin jiru. Namoonni keenya immoo haala baname kana keessatti akkaataa kamiin ogummaa akkamiidhaan keessa darbuu danda'u qabu dhaabiitii gaaffiif deebii keenyaa xumurra. Bareeda. I think waa'ee banamuu isteeta Minnesotaatti biizinasni hedduun dalagaan hedduun banamuu amma irraa haasofnu kana keessa dirqama banamee namni gabbahee dalaguu qabaadhaa miti amma odeeffannoon jiru. I think asirratti sirriitti hawwatamuu qabu banamee jira namni yoo barbaade dhaqee seera yookaan ammoo adeemsa jiru social distancing jiru sani akkaataa jiru san guidelines jiru hunda hordofee dalaguu godhuu bahee deebi'uu hin danda'a jechuudha. Yoo akkas goote yakka daladdee mootummaan hin bahinsiin jedhee ati baate jedhanii tikeetii waan garaagaraa penaltii garaagaraa namni argatu. Yoo bahuu hin barbaanne ani bahuu hin barbaadu ammas bahuu kiyyatti wannaan qabu jettee employera kan kee supervisora kan kee waliin haasoyte hafuuf taa'uu mirga guutuu qabda. Yoo ati hafte ammoo kanaaf dalagaa irraa isaan si ari'uu hin qaban. I think yoo sirriitti dhagamaa jiraate bakka kanatti. Banameera mandeera dalagaan akka Minnesotaatti dalagaan hedduu maraa miti suutaan laalaa gadhiisaa jiranii jechuun namni guuftuun akka jiruun banamee jira jedhee fiigee gara dalagaa deema jechuu miti wanni hubatamuu qaba. Yoo fedha namni qabaatee fi naannoon an dalagu sun namni waliin dalagu sunniin akkaataan dalagaa kiyyaa kan nama hedduu waliin akaleessuu miti dalaguun fayyaan kiyyaa haalli kiyyaa yoo ba'eellee deebi'ee namni an arguuf maatiin an argu xiqqaadha nama biraa waan akkasiin tuttuqu hawaasa hedduu wannan jedhu waan jedhuudha malee banamee jira fiigii wixatarraa akkas ta'e jechuu miti communication hin jiru yoo ta'u gurbaadha. Yoo dhaquu fedhatti hin qabne yoo bakki dalagaa keetii kan namni hedduun garaagaraa walitti dhufu taate yoo agartee dalagaan kee meeshaa waan silaa barbaachisu waan isaan iyyuu pilaanii mataa isaanii qabanii fakkeenyaaf maal jedhaa employerri tokko namni yookaan ammoo waajjirri tokko nama deebisee wixatarraa yoo dalagsiisuu barbaade nama COVID program coordinator qabaachuu qaba. Contact persanii dhimma kana qofa hojjettoota achi keessa jiru to'atee akkaataa meeshaa argatan akkaataa walirraa fagaatanii dalagan akkaataa akka duraatti miti ka dalagamu aadaan sun jijjiiramee jira. Yoo daladdeeyyuu bar bakka qara nama hedduu maamila hedduu communitiin hedduu si dhufu yoo taate namni sitti dhufu bar. Teetteetumaan online mafarraa virtually waan garaagaraa daladda malee namni achi keessa si dhufee akka qaraa waajjira seenee walgahii nama haga siin gootuu miti. Ammallee nama haga achi keessa seenutu jira. Yoo fakkeenyaaf nama workstation tokko keessatti kan nama 30 nama 20 ka qabu taate fakkeenyaaf akka NP'n kawanii kana fudhachuu dandeenya bakkoota garaagaraa nama maran deebisan tuma gaafatamuu taate nama dirqama dalagaan isaa wanni baay'een barbaachisoo taate malee namni cufti deebi'ee achitti hin dalagu. Isaan iyyuu iskeejularra kaa'anii garii mana dalagsiisaa gariin dhufaa wannama organizaashiniin jiru kunniin cufti akkaataa ofii keessatti qaba akkaataa itti keessa walii wanna jedhaa jirutu jira. I think sun dirqamaa miti jechuu barbaadeeti namni wixatarraa deebi'uuf akkasitti kaadhimatuun akkasitti qopheessuun yoo barbaachisaa ta'ee fi yoo visible ta'e yookaan rakkoo natti hin fidu rakkoo maatii kiyyatti hin fidu rakkoo hawaasa kiyyatti hin fidu dalaguun kiyya of eeguu hin danda'a haalli bakka dalagaa kiyya mijataadha
jedhee yoo godhuu danda'e qofa dhaquu danda'a malee akkasuma fiiganii waan dhaqanii miti. Tole achirratti garuu akka ifanuuf gootu kan hin barbaadu awwal fakkeenyaaf yogguu nam tokko unemployment insurance apply godhu jechuudha dhimmichatu walitti hidhata waan ta'eef bakka hojii keedhaa gara gaaffii jaamoo torbaa jira yoo dogongoroo baatee gaaffilee sanaaf gaaffileen tokko hanga 5 yookiis 6 noomadha waan ati deebistu garuu gaaffiin gara dhumaarra jirtu tokko jirtu waan tiriifii wayii dhaabbanni kee yookiis immoo qaamni ta'e hojii offersi godhee dibdeettaa kan jedhutu jira fakkeenyaaf namni kunii jechuun gaafatamee sodaatee yoo didee isarratti dhiibbaan qabaatu tanii jechuun wanti itti hubannoo akka nuuf kennitu barbaadeen anumtuu jechuun sodaatee hojjettu maal sodaata waan sodaa haasaan jirru baramumaa wanni sodaatan hin jiru waan ta'e ifaan ifatti ka ee jedhame yookaan ammoo yes jedhamullee yes jechuudha ka no jedhamu miti ka jedhamullee miti jechuudha malee akkuma beektu foormii unkaa akkanaa kan eeguutan biyya keessa jiru Ameerikaa kanatti wanni sobamu wanni agartee itti dabalamu irraa hir'isamu hin jiru waan ta'e akka ta'etti himuudha. Sigalee akkuma jettee tokkorraa gashanii miti jedhamee akka guutamu yoo ta'e ka jaffaa yoo kasi qacara sunni qacaraan kan kee bakka employer jechuudha dalagaa irraa si dhaabsisee jira yoo jedhe yookaan ammoo sa'aatii sirraa xiqqeessaa jira yoo jedhe jettu sa'aatii yoo sirraa xiqqeesse sa'aatii aga describe gootaa jechuudha explain goota yoo gaafii na gaafate akkas ta'e yookaan ammoo yoo gonkumayyuu dalagaa irraa layout si godhanii yookaan ammoo si dhaabanii jiraatan guyyaa yoom eegalte guyyaa yoom si dhaabe duraan hagam sa'aatii hagam daladdaa sa'aatiin hagam inkaamni kee akkam ture waan jiru jechuudha kunumaa isaanis wanni dhossan hin jiru hin gaafatamanii bara warri isteetaa yoo waan insurance kan keetii kan employment si kafalu employer keetii wal argee si kafalu there is nothing to lie there is nothing to hide there is nothing to be afraid wanni sodaatu hin jiru eeyyee idduma sana amma kan hin jechuu barbaade yoo offers godhan yookiis immoo hojjechuudhaaf qopheedha kan jedhudha akkuma jettee employerii yookiis qaamni si hojjechiisuudhaa fi qaamni hojjetu yoo qaamni si hojjechiisu employeriin kee mootummaa waliin kan dubbatu yoo ta'e nam tokko immoo sodaama dhuunfaa isaarraa kan ka'e no yoo jedhe tarii dubbii waliin dha'us ma jedhuu kan kaase haa ta'u gaa dubbiin fedhaawwannaati malee yoo inni namni sun dalaguu hin barbaanne fi ani dalaguu hin barbaadullee jedhe I think wanna irratti waan isa layout isan godhu yoo isayyuu godhe seera amma bara akka I think namni hunduu ni qaba jedhee yaada akka federaalatti seera bahetu jira if I have yes kunni mudhatami employee rights sirraa waan baay'een dubbanne malee kun akka federaalaatti bahe akka mootummaa Ameerikaa waliigalaatiif isteeta cufatti dalaga warroota nama qacarsiisanii dalagan cufaa fi mirga nama dalaguu jedhee as keessatti taa'ee jira pay leave entitlement jira eligibility of employees jira humnaayyoo kan nama dalagaa irraa baasanii jira sababoota gara garaa asirra kaa'ee jira kanaan suu gochuu dandeetta kanaan gara wanna gochuu dandeetta kun seera waan ta'eef taphaa miti so haa ta'u gaa gara dhumaarratti tarii dhaamsa addaa yookiis ergaa addaa yoo qabaatte hireessiifan kenna awwal yoo hin taane garuu gaaffiif deebii keenya asumatti xumuruudhaaf dirqamna. I think gaafii tarii yaada addaa wanni an qabu hin jiru wanni guddaan kan amma haasofne wanni jala sararee xiqqoo hawaasa keenyaaf jechuu barbaadu jiraate yoo rakkoo gara garaa qabaatanii keessattuu namoonni naannoo Sidar Riverside yookaan ammoo Minneapolis jiraatan naannoo Biraayin kun dhufanii tajaajila gara garaa dhufanii jechuun bilbilaan argachuu hin danda'anii yookaan ammoo naannoo jiranitti akkuma dura jennee kilinikii gara garaa manguddoo jala deemuu doktora beellama qabatu bakkoota gara garaa dhimma irraa bahan bakkoota tajaajila hawaasaa argatan resource gara garaa yookaan ammoo bakka tajaajila argatan duratti hundee jira kanneen cufa hordofuun bilbiluun fagoo irraa ta'anii tajaajilanii argatanii sodaatanii eenyutu na gargaara jedhanii taa'uu osoo hin taane keessattuu warra kaa'uunii warroota tajaajila namaa kennan warroota gargaarsa gara garaa hawaasaa akka kennaatiif godhan irraa argatuun ni danda'ama. Mara kaa caalu ammoo hundaa ol dhukkuba kana vaayirasii kana akka laafatti akka amantiitti akka aadaatti laaffisanii wal sisseeqanii wal reeqatanii tokko galaafatuun hawaasa guutuu yookaan ammoo maatii guutuu faaluudha waan ta'eef haga wanni kun xiqqoo gadi bu'uu fi gadi wanna ta'uuf hedduu of eeggachuun hedduu waan jedhamu kana irras deddeebamee namatti himamu of eeguun gaariidha. Mallattoon isaa kana akka jedhamee haga ammatti taa'ee hin jiru waa lama sadii akkuma jalqaba irratti kaasee namni martinuu argaa jiru ni kaahamaa garuu suni kaxumuraati jechuu miti namni kanaan qabame mallattoon qabne ni jira akkasitti gara New York kanatti he was a virologist nama agartee waa'ee vaayirasii saayintistii waa'ee vaayirasii wama dhimma kanaa qoratu yookaan ammoo qoratee doktora ta'ee jechuudha. Osuma mallattoon tokko irratti hin argamini ajjeese osuma nama tajaajilu osuma nama gargaaru mallattoo osoo agarsiisin jechuudha. Sigalee kun jechuun maalidha mallattoo qaba jennee haasa'uuf iyyuu afaan
guuttee haasa'uu hin dandeettu. Wanni godhuu dandeettu haga dandeettiin of eeguu qofa. Sochii qaamaa carraa argatetti paarkiin garaagaraa amma banamee jira godhuudha. Shaakala qaamaa godhuudha. Qulqullina barbaachisu godhuudha. Nyaata barbaachisu nyaachuudha. Remedii garaagaraa mana keessa jiruu fi waan immuun siistamii yookaan ammoo waraana uumaan namni mana keessatti qabu waayit bilarseelii kana nama ijaaruuf nama kakaasu itti fayyadamuudha. Kan aadaanis namni keenya ni godha. Keessattuu namni Afrikaa, namni Itoophiyaa, namni Oromoo ni godha. I think dhaamsi xumuratti kan qabu kanuma jala sararee xiqqoo rakkoo inni qabuu fi rakkoo inni fidaa jiruu fi implikeeshinii isaa namni akka laafatti ilaaluu qabu kan jedhu qofa itti dabaluu barbaada. Kennuuf iddoo galatoome. Ayyan daawwattoota keenya egaa turtii kan waliin taasisnee ogeessa fayyaa uummataa kan ta'e public health officer kan ta'e obbo Awwal Nagoo waliin dhimmi irratti fuulleeffanne immoo koronaa vaayirasiin addunyaaf yaaddoo ta'u haaluma wal fakkaatuun immoo Oromiyaa xiqqoo kan jennu Minisootaa magaalaa Lakkuu Minneapolis St. Paul keessatti akkaan jabaachuu isaa bu'uura godhachuun odeeffannoo akkamitti argachuu qabu odeeffannoo kana bu'uura godhachuun immoo of eeggannoo maalii gochuu qabu namoonni fayyaan keenya faaya jedhanii jiraachuuf kan jedhu irratti dhaamsa Oromummaa dhaamsa jabduu kan nuuf dabarse maaliin egaa yeroo irraa yerootti maaltu jira kan jedhu immoo dhimma COVID-19 yookiis koronaa vaayirasii irratti ogeessota fayyaa gama kana irra jiranii fi itti gaafatamtoota waldaalee hawaasaa haaluma wal fakkaatuun gaggeessitoota waldaalee amantaa hundumaa odeeffannoo akkasiniin gaani yeroo kamiyyuu isiniif afeerra maarreen egaa isinis nu daawwachuu keessaniif galata guddaa argadhaan jedha ani tichaa guddataan ture yeroo gaarii. Fayyaa tichaa galatoome.